jaallatai? Anga irratti akkanis hin jaalladhu beektanii mucaakoo. Lakki harmee kana wallaaleetiin minim. Garuu waan dhoksite wayitu jira kanaaf itti malee. Kan isin dhokse yoo jiraates kan isin miidhu yoo ta'e malee wanni isin fayyadu miti dhala koo. Harmee ati dur kana fakkaata turte. Har'a maaltu kennaani kan kana fakkaatteef? Osoon seenaa kana baasee isinitti odeesse na jalaa miidhamtu jedheeni. Harmee anoo qoosaatiif hin jedhin kan odura yoo obboleessi koo natti meera. Tole mucaako homaa miti. Si abbo. Suutari dubbadhu ni maraatteeti. Suutan dubbataa jira. Ayyo maal godhi isin jedha? Maraataan kun. Maraatuu eenyu? Inni ka. Harmee anaan jedhama. Angaruu yoo maraadhes kaawwa abbaa kootiin irraanfanne. Kaayyoo abbaa? An kaayyoo abbaa isaatiin irraanfatee jira garte. Aboo deemi silaa dubbiin siin galu. Tokkoosi. Maal jechuu yaaddeeti? Dubbadhu fixe. Sii fixa. Mormoriin daakanii ni gugurdumsuu malee dubbii jaabanaa kanaa sammaa kana akka argaan hin baasanii odeessanii ni gugungumuu malee si galeem. Tu dandeesse masiri na gurdumta. Silaa dubbiin siin galu. Hooqisaa jirta moo haasaa jirta mati? Dubbachaatti hin jira. Dhugaa kokkeetti na rakkannaa hin dubbadhu. Maraataan dhugaa qaba? Dhugaa kamiimmoo qaba? Dhugaan kees dhugaa maraatu sammuu kees sammuu raatu. Ana miti kan sammuu raatu garaaf jecha kan maatisaa nyaatu. Dhugaan dhugaa maatiiti kan sammuu raatu garuu bor hin beekne akka keetiiti. Arra baay'ee darbaa haasaa jirta. Seera kabajinarraa gadi taa'e. Isaaf hin dhameen baay'ee isa obboleessa keenya hangafaa irratti raawwatti mi'eeffatte baay'ee hin dhameen inni siin milkaa'u. Ati maal quufte irra qoyme? Maal quufte tarra? Maal nyaattee muquufeetta? Seeni jechaadha. Gadi narraa taa'e. Narra ceetii gara seeraatti dabarteni? Gara seeraa? Eyyee. Seera isa kamii? Kan abbaa kee moo kan abbaa buddeenii keeti? Annan beekam durii yoo itti naaf deemu. Gadi narraa taa'in siin jedhema. Gaaddii sufumaatiin natti ufuma harkaa. Ati maal taatee maal barbaaddetti qoy? Maa akkam akkamitti dubbisiisa? Maaloo ijoollee koo tokkotaa walii galaa jirbiin wal qabattee arba'iti akkuma jedhame walii galaa tokkotaa ijoollee koo maamna dhiphiftu gidduutti. Maali kana jettan harmis kan gara watan. Saana farmeen qabnu gidduu seenamu. Kana nama itti kaa jiru distaat. Namni gosa galee gadi qabatu. Namni kana wajjin odeessee hin jiru. Calliseetu haasaan barbaada. Harmi akkasitti nafu guyyaatti maatiin kee marri tokkotti taa'anii dhufa. Akkasittuu furmaata biraan qabdu harmi. Obsi harmee kun. Obsi. Inni yoomii mucaako. Yoomi jettee harmi. Guyyaatti walaalaan keef beekaan kee walitti adeeman. Guyyaatti walaalaan kee dadhabina isaa irraati baru. Yeroo si harmi. Yeroo si akkasittuu obsi. Mee hundaaf iyyuu ijoollee koo obboloota keessan kan yeroo gaarii baratanii bakka adda addaa jiran dhibee kosa hanga tokko beeku isaaf immoo beeksifadhuuf qoricha naaf barbaadani. Harmee qorichi akkamii? Kan na fayyisu yookaanis kan na ajjeesu. Harmee dogoggoriin ijoolleen kee qoricha dhukkuba kee furmaata ta'u malee qoricha dhukkuba kee irratti dhukkuba si dabalee haadha isaa dabalee kan si miidhu miti kan isaan si fidan kan si fayyisu malee. Harmee dogoggoriin obsi ammas obsi harmee. Jedhee eeggachaa jira garuu na jalaa turani. Mee hundaaf iyyuu ijoollee koo kaabaa kibbaa kan bahaa lixaa fi kan giddu galeessaatti bilbilaati rakkoo kootti na irraanfattanii isin eeggachaa jira jetti armeenii naa jedha. Tole harmee itti himna. Mo'eboon waa hundaan kaanee akka qophoofuun qaba. Ayyee harmee kun obsi. Tole milkaa ijoollee koo karaa nagaa deema. Tole harmee. Namni mana kana keessa laalu waa'ee koon beeku bakkee koo yeroo laalan dhibee keessa kootii namni naan beeku
ollaan bultee beeka akkatti bule abbaa beeka. Yaa ilma koo kan jiraachaa jirtu Arsii, Harargee, Baalee fi Booranaa na irraanfatti moo ijoollee abbaa seenaa? Wallaggaa fi Walloo, Dibaaxiif Wanbaraan nan irraanfatinaa sin eeggachaan jira. Salaalee fi Karrayyuu, Tuulamaa fi Shawwaa yoom naageessu jedheen numan sinawwaa. Jimmaa Abbaa Jifaar, Iluu Abbaa Booraa sinirrattan qabaa abdii bara baraa. Fiichee fi Amboo, Bishooftuuf Adaamaa rakkadheetan jira na qaqqabaa amma. Shawwaa irra kan jirtu Limmuu biyya bunaa dafii na qaqqabii abdiin kan koosuma. Arsii biyya Atleetii, Baalee biyya Bosonaa duubatti hin jedhinaa na qaqqabaa ka'amma. Kan jiraachaa jirtu biyya Taaddee Birruu, Salaalee fi Kuuyyuu si eeggachaan jira anuullee ammayyuu. Tarii harmee keenyatti dhukkuba kan ta'e nudhaa ilaata. Ani yookaan si ta'uu baatus kanuma gadameessa harmee keessaa ba'ee ta'uu nafu kan qoraattii gadameessaatti ta'e. Utuu nuti jirru harmeen keenya haadha keenyaan dhukkubsateetu waa taate amma maal jenna? Isheef dabarsaatuun isheef ni darba jennee buddeenaaf nyaannu nu jalaa darbuuf hima harmeen. Mee hundumaafuu obboloota keenya warra hangafaa mari'annee yaada furmaataa barbaannaaf isaan nu caalaa beeku. Tolee kan mariin gaarii amma mari'an. Ani har'a guyyaa guutuu neetworkiin hin jiru. Maaloo yaabi? Waan hundaafuu meeti gaaddisa sana jala taa'e walsiqeetan ni yaala. Hundumaafuu mukarra yaabbadhu yaalli anas jala taa'in seeqa. Hello. Maal sagalee koo wallaaltee meena baruuf yaalime. Tolee ka obbolaan obboleessa kee beenyaadha. Beenyaa akkam? Harmeen fayyaadha? Harmeen ni dhukkubsatte garuu ni mattu. Dhukkubsachuu ishee Jirantu natti saasaka. obboloonni kaanoo Fayyaadha mitis. maal jechuudha? Maal jechuudha qaamaan fayyaa taanus yaadaan kaan dhugaaf gariin immoo sobaaf dhukkubsatu. Kan sobaaf dhukkubsatu yeroo kan dhugaaf dhukkubsatu immoo dhugaan hundee qaba hin diiggatu haa obsu. Obbo jechi ati obsi jettu kun hanga yoomiitti? Kun harka koo harka keeti hanga tokko taanutti. Tolee ka waan hundaafuu harmeen natti deemaa isiniin jetteetti. Ani gama kootiin yeroo xiqqoo hojjedheen dhufa. Obboloota kaanis waliin dhufuuf qophaa'eerra. Wanti ani gurraa qabu tokko garuu hanga sittuus hin tokko yaadaan tokko ta'a walii galaatti nu eega. Tolee obbo nagaatti. Maal jedhee beenya obboleessi keenya? Wanta jedhamu qabu naan jedhe. Maal akka? Yeroo dhiyootti akka dhufuuf qophaa'aa jiran fi nutis immoo akka tokko ta'anii isaanii natti dhaaba. Tokko ta'a hangaraasaatu nu wajjiniin tokko ta'a moo nutu yaada isaa isa dadhabaa sana fudhatee isa wajjiniin tokkummaa uuma? Miinatti beenya. Moo'iboon tokkummaan keenya murteessaadha. Garuu akkaataan isaa salphaan itti fakkaata ulfaataadhas. Akkam goonii obboleessi keenya wajjin tokko ta'uu dandeenya beenya? Eessaa maaltu argama? Maaltu maal nu wayya? Kaanee gandarra fiinnee harcaaf naannee jiran. Sareedha moo dhala namaati bar? Tolee kaa yoo nutti fe'an baannee yoo nu dhaana hin dandeenye yoo nu uffatan immoo obsine jiran. Beenya ammas hin dogoggoriin nuti dhala namaa